Akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii jaalallee entertainment bakka jirtan maratti nageenyi keenya kan jaalalaa isin bira haa ga'u jecha har'a barnoota keenya ji'oogiraafii kutaa 12ffaa mata duree 4 irratti argamna. Barumsi keenya irraa population policy kan jedhu yookiin ammoo imaammata baay'ina ummataati. Baay'ina ummataa irratti imaammanni yookaan tarsiimoon jiru maal fakkaata waan jedhamu waliin ilaalla jechuudha. Jalqaba irratti akka kaa'amee jirutti a population policy is a policy that is formulated and implemented by a government in order to plan and control population growth jedha. Kana jechuun imaammanni baay'ina ummataa kana jechuun imaammata mootummaan tokko haala dinagdee, hawaasummaa, aadaa fi siyaasaaf ittiin hojjetu special distribution and structure based on the economic, social, cultural, political and demographic condition of the country jechuun immoo haala dinagdee, hawaasummaa, aadaa, siyaasa, demoogiraafii fi biyyattii irratti wantoota amma lakkaa'ufnee dabarsine kanneen akka siyaasaa, hawaasummaa fi aadaa kanarratti hundaa'uudhaan guddina baay'ina ummataa, raabsaa iddoo yookaan iddoo tokkotti baay'inni ummataa ol ka'aa iddoo tokkotti gadi bu'aa ta'uusaa fi caasaa baay'ina ummataa karoorsuudhaan to'achuudhaaf yaada bocamee hojiirra oolchuudha jechuudha imaammata ummataa jechuuni. It is needed mainly to address population related problem on a country jechuun immoo wanni barbaachiseef imaammanni baay'ina ummataa kuni irra caalaan isaa barbaachisummaan isaa baay'ina ummataatiin wantoota wal qabatan rakkoo biyya tokkoo furuudhaaf rakkoo sababa baay'ina ummataatiin jiru furmaata kennuudhaaf barbaachisa jechuudha imaammanni kuni. The population policy of countries can be broadly categorized into two groups as anti-natalist and pro-natalist policy jedha. Kana jechuun imaammanni baay'ina ummataa biyyoota hedduudha bal'inaan garee lamatti ramadamuu yookaan garee lamatti qoodamuu danda'a. Imaammata farra da'umsaa yookaan anti-natalist kan jedhamuu fi akkasuma imaammata da'umsaa yookaan immoo natalist policy kan jedhamu lameen kanatti gargar baha. Yaada lameen kana lafa kaa'a jechuu imaammanni waa'ee baay'ina ummataati. Isa kana lameen kopha kophaatti ilaalla. Both reflect the fact that will individual, woman and the family ultimately control fertility. The state can play a pivotal role in providing or prohibiting access to reproductive health, family planning and other resources associated with fertility behavior jedha. Kana jechuun immoo yaanni kuni yaadonni amma kaasnee dabarsine kuni yaanni kun lameenuu dubartoota dhuunfaa fi maatii isaanii irratti dhala to'achuu isaanii akka calaqqisu yookaan kan calaqqisu yommuu ta'u mootummaan fayyaa wal hormaataa akkasuma karoora maatii fi qabeenya biroo amala dhala dhaabuu wajjin wal qabatan hojii akkasii tajaajila kennuu yookaan dhorkuu keessatti ga'ee olaanaa taphachuu akka danda'u yaada calaqqisiisuudha jechuu. Yaanni kun lameen isaatu gara jalqabaatti kan argamu pro-natalist policy kan jennuun yookaan immoo imaammata farra da'umsaa kan deeggaruu kan jennuunidha. Imaammata da'umsaa deeggaruu kan jennuunidha. Kuni akkamitti hojiirra oolmaan isaa kan jedhu immoo pro-natalist population policy seeks to increase fertility rates in particular and population growth rates in general jedha. Kana jechuun immoo imaammanni ummata deeggaruu yookaan pro-natalist population policy jedhamu kuni
keessumaa saffisa dhala namaa akka waliigalaatti ammoo saffisa guddina ummataa guddisuutiif barbaadama imaammanni kun walumaa galattuu jechuudha. Pronatalists seek to incentivize increased fertility jedha. Kana jechuun immoo namoonni da'umsa deeggaran yookaan pronatalisti ta'an dhala dabaluu yaada kakaasuu barbaadu. They have a long historical pedigree and have been adopted by numerous countries, notwithstanding the civil liberties issues then can rise jedha. Kana jechuun immoo sanyiin seenaa dheeraa kan qaban yommuu ta'u yaadni kun jechuudha dhimmoonni bilisummaa siivilii kaasuu danda'anis biyyoota hedduudhaan fudhatamaniiru. Yaada kana keessatti kan ilaalaa jiru will no single policy appear most effective, such policy do appear to influence fertility rates jedha. Kana jechuun wanni kuni imaammanni tokko bu'a qabeessa ta'ee kan hin mul'anne ta'us imaamonni akkasii saffisa dhalaa irratti dhiibbaa kan qaban fakkaatee ni mul'ata jechuu yeroo tokko tokko. With in Europe, some countries, notably Germany, France, Sweden, Italy, and Spain, had pronatalist policy in place as early as the 1930s, but by the turn of the present country, around 88 countries provided jedha. Kana jechuun immoo Awurooppaa keessatti biyyoonni tokko tokko keessattuu biyyoonni akka Jarmanii, Faransaay, Sweden, Xaaliyaanii fi Spain imaammata pronatalistii da'umsa boodaa kana bara 1930moota keessa yaada kana deeggaraa kan ta'e yommuu ta'u jijjiirama jaarraa ammaa kanatti immoo naannoo biliyoona jechuu kiyya biyyoonni 88 ta'an dubartoonni ijoollee akka godhatan kaka'umsa kennaniiru yookaan ajajaniiru jechuudha. Initiatives for women to have children jechuun dubartoonni akka daa'ima godhatan ka'umsa kennanii jiru jechuudha. In general, besides this explicit exhortation and propaganda, pronatalism is usually expressed in policy embracing welfare issue jedha. Kana jechuun immoo walumaa galatti gorsaa fi olola ifa ta'een alatti yeroo baay'ee pronatalismiin kun imaammata dhimmoota wal gargaarsaa hammatan keessatti ibsama yookaan akkasittiin kaa'ama jechuudha. It comes through, for example, in schemes that facilitate women leaving the paid labor force, grant mothers infant maternity pay, or provide substantial support for child caring mothers jedha. Kana jechuun wantoota ilaalaa turre san keessaa fakkeenyi iskiimota dubartoonni humna hojjetaa kafaltii qabu akka gadhiisan haala mijeessanii fi akkasuma haadholiidhaaf kafaltiin da'umsaa guddaan akka kafalamu biyyoota dubbachaa jiru keessatti. Sababa haadholiidhaaf kafaltiin kafalamuuf sababa da'umsaatiin biyyoota san keessatti yaanni deddeebi'anii dhaluu yookaan dhala godhachuudha kuni baay'ee deeggaramaa ta'e yookaan immoo haadholii daa'imman kunuunsaniif deeggarsa guddaa kennuu keessatti wanti kuni fakkeenya ta'ee mul'ata biyyoota Awurooppaa dubbanne keessatti sababa hanqina namaa qabaniif. For example jedha fakkeenyaaf the French government worked to increase birth rates through such measures as the 1939 family code jedha. Kana jechuun mootummaan biyya Faransaay tarkaanfiiwwan akka seera maatii bara 1939tti faayidaa hawaasummaa fi maatii kan akka kafaltii da'umsaatti itti fayyadama yookaan yaada hamma dhalootaa kana dabaluu irratti baay'ee siriyeesiidha. Mootummaan French deeggarsa guddaa godha jechuu nama dahee fi provision
of social and family benefits such as birth premiums, loans to young married couples, and housing subsidies jedha. Kana jechuun immoo namoota maatii qabaniif liqii dargaggoota gaa'ila godhataniif kennuu akkasuma deeggarsa mana jireenyaatiif mootummaa Faransaayeen godhamuu fi saffisa da'umsaa guddisuudhaaf hojii baay'ee hojjeteera. Kanaaf yaadni kun pro-natalistii yookaan yaada dahumsa deeggaruu jedhamee kan kaa'ame jechuudha. Money policy and the socio-cultural environments they support work more indirectly in promoting fertility than explicit pro-natalist policy jedha. Kana jechuun imaammattoonni hedduunii fi akkasuma naannoon hawaasa aadaa isaan deeggaran imaammata ifatti da'umsa deeggaru caalaa alkallattiidhaan dhala guddisuu keessatti hojjetu yookaan immoo akka namoonni dhala baay'isan ifatti ajajuu fi dirqisiisuu baatanillee garuu karaa ittiin namni dhala argatu alkallattiidhaan deeggarsa godhanii baay'ina biyyootaa dabaluu. For example jedha fakkeenyaaf acknowledging factor linked to fertility, governments may seek to ensure greater equality with the workplace and a reduction of the burden and of family work responsibility by creating more flexible working hours jedha. Kana jechuun mootummoonni biyyoota dhala deeggaran kana keessatti wantoota dhala dhaabuu wajjin wal qabatan beekamtii kennuudhaan bakka hojii keessatti walqixxummaan guddaa mirkaneessuudhaaf haalota tokko tokko barbaaduu danda'u. Akkasuma immoo sa'atii hojii namoota dahaniif sa'atii hojiirraa boqonnaan yookaan sa'aan hojiirraa hir'ifamuu fi danda'a. Gargaarsa kunuunsa daa'immaniitiif wantoota onnachiiftuu ni godhamaa fi akkasuma immoo deeggarsa maatii fi gibiroota garaagaraa irratti ni godhama. Child care assistance tax initiative family allowance or low cost housing loans jedha. Kana jechuun deeggarsi maatii yookaan ammoo liqiin mana jireenyaa warra maatii qabuuf gatii xiqqaadhaan manni jireenyaa ni kennama. Itti gaafatamummaa hojii maatii namoota daa'imman qabanirraa itti gaafatamummaan ni hir'ifama. Kanaaf deeggarsa da'umsaa jedhamee lafa kaa'ama jechuudha. Such policy can make having a child more economically feasible. Kana jechuun imaammattoonni akkasii kuni daa'imman guddachuun diinagdee akka danda'amu gochuu danda'u yookaan daa'imman imaammata kana keessatti yommuu guddatan diinagdee isaaniitiif sammuun isaanii qophaa akka ta'uuf ni gargaara. Highly relevant when noting the high average cost of raising a child. Kana jechuun immoo baasiin giddugaleessaan ol aanaa ta'e daa'ima guddisuuf akka ba'u yookiin baay'ee ba'uun isaa barbaachisaa akka ta'e ni hubatama biyyoota kanneen yaada kana qaban keessatti. In support of this, an Australian study found increases in parental leave increased fertility jedha. Kana jechuun immoo yaada kana deeggaruudhaan qorannoon biyya Awustiriyaa keessatti gaggeeffame boqonnaan warraa yookiin boqonnaan maatii dabaluun dhala namaa akka dabalu ibsee ture. Qorannoo kanarraa akka mirkaneeffametti pro-natalist policy may also be motivated by concerns about dependence consequence of an aging society of low fertility jedha. Kana jechuun imaammattoonni da'umsa deeggaran yookaan pro-natalist ta'an kun yaaddoo bu'aa hirkattummaa hawaasaa dulloomaa ta'e dhala dhabuu yookaan daa'ima dhabuun akka gadi aanaa ta'e yaadni kun
waan kanarraas ka'uu danda'ama jedhamee seera qorannoon mirkanaa'ee ture jechuudha. As noted earlier, governments may respond through facilitating immigration jedha. Kana jechuun akkuma ibsamee turetti mootummoonni duraa godaansaaf haala mijeessuudhaan deebii kennuu danda'u. Inni biraa immoo maatii qabaachuun akka kabaja olaanaatti ilaaluudhaan yaadni kun itti kunuunfamuu danda'u jechuudha. Since much of the world's population is still young, working age immigrants from the global south in particular can potentially provide both needed workers for countries with declining population as well as increased fertility rates on account of their demographic concentration with the childbearing years jedha. Kana jechuun immoo ummanni addunyaa baay'een isaa amala deeggartoota yookaan ammallee ummanni addunyaa kanaa deeggartoota waan ta'eef keessumattuu gandoonni yookaan godaantonni umriin isaanii hojiif ga'e kibba addunyaarraa biyyoota baay'inni ummataa hir'achaa jiruuf hojjettoota barbaachisaa akkasumas saffisa dabaluu yookaan saffisa dhalaa dabaluu jechuudha. Sababa qindoomina diimoogiraafii isaaniitiin daa'imman horachuu keessatti yaada kennuu danda'u. Waggoota amma jiru kana keessatti biyyoota tokko tokko keessatti humni namaa baay'ee dabalaa, garuu biyyoota harka caalu keessatti humni hojii dhabamuu danda'a. Kanaaf haalli dhalaa dabalamuu akka qabu amanama. Such policy however are likely to be extremely political sensitive jedha. Kana jechuun imaammattoonni akkasii garuu siyaasaan garmalee miiraan kan guutaman ta'uu hin oolan jedhameeti yaadama jechuudha. Kan itti aanee jiru anti-natalist policy kan jennu, kana jechuun imaammata farra da'umsaa kan jennuuni. Akkamittiin farra da'umsaati kan jedhamu immoo yaada gabaabaa kana ilaalla jechuudha. Anti-natalist population policy seeks to lower fertility rates in particular and population growth rates in general jedha. Kana jechuun walumaa galatti imaammanni baay'ina ummataa kan farra da'umsaa ta'e kuni keessumattuu saffisa dhala namaa akka waliigalaatti ammoo saffisa guddina ummataa gadi buusuudhaaf barbaadama. Biyyoota akkam keessatti barbaadama? Countries may enact anti-natalist policy designed to reduce fertility jedha. Kana jechuun biyyoonni imaammata farra da'umsaa kana qaban yookaan dhala hir'isuuf qophaa'ee yaada kana qopheessuu danda'a. In fact jedhamoo dhugaan jirtu some countries have alternated between pro and anti-natalist policy jedha. Kana jechuun biyyoonni tokko tokko imaammata deeggarsaatii fi imaammata farra da'umsaa kana gidduutti wal jijjiiranii jiru yookaan yaadota kana lameen keessa jiru. The most well-known anti-natalist attempt to reduce fertility has been China's one-child policy jedha. Kana jechuun immoo biyyoota yaada akkasii kana jidduu jiru keessaa yaaliin farra da'umsaa dhala hir'isuuf godhame inni beekamaan imaammata biyya Chaayinaan gootee kanaan dura daa'ima tokko qofa irratti murtoo kennitee jirta jechuudha. When the country break down the campaign to promote birth control in the 1950s, saw China's TFR shoot up to over 6.0 by the nearly 1960 jedha. Kana jechuun immoo yeroo biyya Chaayinaa yookaan biyya caccabdee duula to'annoo da'umsaa guddisuu bara 1950moota keessa jalqabdee bara 1960mootatti TFR'n Chaayinaan gara 6.0 akka ol ka'u agarsiise. Dhalli Chaayinaan qabdu si'a 6
namoota yeroo san qaburraa baay'inni akka dabale. Fakkeenyaaf amma Itoophiyaan nama miliyoona 120 qabdi jedhama. Isa kana si'a 6 yeroo gabaabaa keessatti dabaluu jechuun naannoo nama gara 700,000 fi wahii kan dhaqu jechuu 720 kan dhaqu. Akkasittiin baay'inni dhalaa dabalamee ture. San booda immoo nama tokko ol anti-natalist population policy kan jedhamu kana hojiirra oolchite jechuu Chaayinaan. Barumsi keenya irraa kana fakkaata. Yaada keessan komantiirra kaa'uun dagatinaa. Barumsa itti aanuun mata duree measures taken to curb the growth rate of population jedhu nama walitti deebinutti nagaan tura.